qabsoon bu'uuraa qabsoon Oromoo qabsoon adda bilisummaa Oromoo inni jalqabaa Oromoodhuma ani Oromoodha jedhi ati saba biraati miti ati gaallaa miti ati qottuu miti ati islaama miti ani Oromoodha jedhi kan jedhu irra ture achi kaa qabsoon Oromoo qabsoo kana akka namoonni harratti qoosan akka namoonni xixiqqoon har'a kaanii afaan itti taqatan kan odoon taane namoonni har'a baay'isoo adda bilisummaa Oromoo arrabsuudhaaf arraba dhedheeratan kun hundumtuyyuu odoo adda bilisummaa Oromoo hin jiru ta'e sabummaan isaanii kabira amantaan isaanii kabira biyyi isaanii kabira jedhama ture. Baga gammaddan baga gammanne bagattiin isin ga'e baga walumaan nuun ga'e kabajamoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa jaallan hoogganoota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo hundi keessanuu baga jiraattan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Gammachuu Abbooyyee hoogganoota waraana bilisummaa Oromootii fi gooticha waraana bilisummaa Oromoo kanneen guutuu Oromiyaa keessaa qabsoo finiinsaa jirtan qeeroo bilisummaa Oromoo walumaa gala sabboontota ilmaan Oromoo hundaaf baga yaadannoo guyyaa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo kan bara 50ffaatiin isin ga'een isinii jaallan ni dadhabatan malee osoo danda'an warri diina keenyaatii fi farreenis adda bilisummaa Oromootii fi waboo dhabamsiisuudhaaf dhagaan isaan hin buqqaasin hin jiru shirri isaan hin xaxan hin jiru garuu addi bilisummaa Oromoodha hooggana quuqama sabaa qabaniin waan bu'uureeffameef jecha jalqabamoo isaatu akka hin diigamnetti waan jaarameef laaftu diiguun hin danda'amne. Warri har'a lubbuudhaan jirtan baga jiraattan amaanaa abbootii teessanii fi faajjii jaallanii rabbi isinirratti haa jabeessu. Jaallan barabaraan dhawaataan qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf wareegaman seenaan qabsoo bilisummaa Oromoo barabaraan isaan haa yaadatu. Qabsoon itti haafuuf jabaadhaan isiniin jaa. Dhiiga jaayinaata meeqaa turra dhangalaafame hayyuu meeqaa fi meeqaatii turra wareegame ifin dadhabsiisinaa humna teessanii olii abadan hin diigamu abaa'oon dhiigaa lafee gootaatiin ijaarame. Dhiiga jaayinaata meeqaa turra dhangalaafame hayyuu meeqaa fi meeqaatii turra wareegame ifin dadhabsiisinaa humna teessanii olii abadan hin diigamu abaa'oon dhiigaa lafee gootaatiin ijaarame. Warra isin calan warri diina keenya jaallan barri 50ffaan hundeeffama adda bilisummaa Oromoo yaadannoon isaa Juulaay 2023tti waan ta'eef guyyaa sanitti walitti dachaanaa jabaadhaa qabsoon itti haafufu injifannoo uummata Oromoof Kadir Said USA Minnesota. Miseensota abaa'oo deeggartoota qabsoo Oromoo fi uummata Oromoo maraaf baga waggaa 50 abaa'ootiin nu gahe egaa waa'ee abaa'oo dubbachuudhaa fi humna guddaa hin qabu jechuun kiyya baay'een keessan hin beektu jechuu kooti osoo nuti hin dhalatiin dhaaba dhalatee qabsoo Oromoo asiin gaheedha. Kana booddees hojii guddaa keessaa hafu kanaan dura hojii amma guddaa baay'ee hojjetullee kana booddees amma qabsoon xumuramtutti hojii guddaa keessa eeggatudha. Hundi keenya baga nagaan nu gahee jedha. Harka fuune ashuma almaan Oromoo fakkaatti gaa qabsaa'onni Oromoo kan keessaaf kan alaa akkasuma hooggantoonni dhaabaa seensonni dhaabaa deeggartoonni hundumti ilmaan Oromoo qabsaa'onni bilisummaa Oromoo bakkuma jirtan hundatti baga guyyaa kabajamaa kana guyyaa ulfaataa kana gammachuudhaan geenyeen isiniin jaa baga guyyaa kana geenye waggaa 50ffaa bu'uuraamoo yookaan jaarmoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo hedduu dhaabni kun bu'aa bahii qabsoo baay'ee rakkoolee hadhaawaa hedduu akkasuma qabsaa'onni waraannis seensonni dhaabaa bakka jiran hundatti maqaa kanaaf alaabaa tana jiraachisanii asiin gahuu keessatti
rakkoolee hedduu bu'aa bahii hedduu keessa darbanii guyyaa kana ga'uu guddaadha. Baga guyyaa kana geenye jaallan kaleessa qabsoo kanarratti wareegaman dhaaba kana jalatti hiriiranii qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegaman miseensota biyya namaa keessattis qabsoo keessa jiraatanii rakkachaa rakkoo hedduu keessatti dhaaba kanaaf maqaa kana tiksanii asiin ga'an hundaanuu kan lubbuun darban seenaan isaan yaadatu jecha kan lubbuun jiran ammoo daran jabaatanii hojjetanii akeekaaf kaayyoon kun galiisaa akka ga'u namuu irratti hojjechuun dirqama keenya miseensota irra lubbuun jiraniitii jecha baga guyyaa kana geenye baga gammanne baga gammaddan waggaan itti aanu ammoo waggaa bilisummaaf walabummaa biyyaa nu hafaa ta'u jecha jajjabaadhaa waliin jiraadhaa waliin jajjabaadhaa injifannoo uummata Oromoo fi Abaa'oo dhaaba koo abbaa kaayyoo gaarii akeekni kee ifaa daandiin kan kee sirrii seenaa keessaa iftaa akka ji'a waarii miidhagdeen mul'ataa akka biiftuu barii miseensonni adda bilisummaa Oromoo addunyaa mararra jirtan akkasumas deeggartootaa fi mararfattoonni adda bilisummaa Oromoo marti keessan bakka jirtanutti guyyaa seena qabeessa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa baga nagaan geessan. Abaa'oon kallacha qabsoo uummata Oromooti. Osoo abaa'oon hin jirre qubeen afaan Oromoo har'a nuti ittiin barreessinee dubbifnu kun hin jiru ture. Osoo abaa'oon hin jiru ta'ee har'a ani Oromoodha jennee yeroo itti of ibsuu qaanfannu ture. Kanaaf hawaasni Oromoo addunyaa mararra jirtan guyyaa seena qabeessa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa baga nagaan geessan. Ani weellisaa Jaalataa Lammiiti. Ninfeda abaa'oon feda abaa'oon nafeetii anis ninfeda dhiiga lafee fooniin walii hidha abaa'oon nafeetii anis ninfeda dhiiga lafee fooniin walii hidha saba jaalaltii isaa hin cinnee addaa keessaa hin dhaladhe Oromoon maddaa addunyaa tanarra wanni naa ta'u afaan Oromootiin yoggaan haasa'u addunyaa tanarra wannumaan na aarsu ka kijiban jirreen Oromoo xureessu san rabbi haa busheessu rabbi haa balleessu amuuna lagaadhaa bakka takka geessu. Akkam jirtu ilmaan Oromoo addunyaa mararra jirtan baga hundeeffama waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromootiin isin ga'e nu ga'een jedha. Haa ta'u malee adda bilisummaa Oromoo bu'aa bahii waggaa 50ffaa kana keessatti bu'aa bahii hedduu wareegama jajjabduu kafaleeti waggaa 50ffaa isaa kabajachuu isaatiif baga gammanne baga gammaddanis hin jedha. Haa ta'u malee maatiin qabsaa'onni Oromoo hayyuu fi beekaa wal'aala hundinuu wareegama qabsoo kanaa keessatti baaftan hundi keessanuu galanni keessan bilisummaa ta'u warra wareegamen lubbuu isaanii rabbi jannataan nuuf haa qananiisu jedha. Hayyuun Oromoo beektonni Oromoo kaabaa kibbaa bahaadiyaa Oromiyaa callaarraa walitti dhuftanii dhaaba kana fakkaatu nu hundeessitanii ilmaan Oromoo sadarkaa har'arra jirurraan waan geessaniif galatooma isiniin jechuun barbaada. Bu'aa gurguddaa adda bilisummaa Oromoo godha keessatti tokko ani dammaqee aadaa koof afaan koon aadaa kootiin afaan kootiin har'attiin boonee lallabee ittiin faarsee ittiin afaan hojii afaan barnootaa ta'ee sadarkaa Oromiyaatti sadarkaa addunyaatti sadarkaa kanaan ga'uu keessatti shoora gurguddaa adda bilisummaa Oromoo taphate keessaa tokko isa kana. Qubee afaan Oromootiin ilmaan Oromoo barachuu afaan Oromootiin barsiisuu keessatti shoora gurguddaa taphatee jechuudha. Haa ta'u malee wareegama inni baase immoo kana siin ga'uudhaaf waan gurguddaadha. Hayyuu Oromoodhaa hedduutti dhabne, sheekotatti dhabne, keessottatti dhabnerra hedduu luboota hedduun lubbuu isaanii wareeganiiru. Xiqqaadha, dardara
daldala ilmoo haadha garaa ilmoo dudatti baatte haati wareegama gurguddaatti baafteetti ilmoo baatanii hidhamaniiru lubbuu isaaniis kennaniiru meeshaa hidhatanii ganama galgala qabsaa'anii hayyuun Oromoo hedduun bakka buutee isaanii dhabne hedduu jiru gootonni Oromoo warra akka Jaal Naggasaa Wagiifaa dabalatee hedduu jiran Nadhii Gammadaa fa'aa bakka buutee isaanii dhabne hedduu isaanii mbeektuu quba qabdu jaalaan beekuun jedha. Tole haa ta'u malee bu'aa bahii kana keessatti adda bilisummaa Oromoo sadarkaa gurguddaa dhiibee asiin ga'ee jira. Sanaaf daangaa Oromiyaan har'a qabdu Oromoon akka biyyan qaba afaaniin qaba Oromiyaa jedhamtuyyuu ganduu gumaachuu keessatti shoora gurguddaa adda bilisummaa Oromoo taphate keessaa isa guddaadha. Haa ta'u malee ilmaan Oromoo bakka jirru maratti isaarraa asiin geenye kana akkamittiin galiidhaan immoo waliin ga'uu dandeenya isa irratti dirqamisa ana biras jira irratti haa hojjennu. Ani aadaa kootiif afaan kootiin nan boona eenyummaa kootiin nan boona adda bilisummaa Oromoottis nan boona kaayyoo kanas galmaan ga'uu keessatti dirqama Oromummaadha. Abboonni keenya hayyoonni keenya wareegama qaaliitti kafalanii asiin ga'an galmaan ga'uu keessatti shoorri keenya gurguddaa ta'uu qaba. Isa kanarratti haa xiyyeeffannu irratti haa hojjennu jedha. Fayyaa ta'aa horaa bulaa deebanaa. Ani weellisaa keessan Addisuu Karrayyuuti isiniin jaalladha isiniin nan boona. Abaa'oo jechuun sirna keessanii qabsoo uummataa yaada keessanii loltuunsaa akkuma leenca daggalaa diina kuffisee geeraraa galaa. Abaa'oo jechuun sirna keessanii qabsoo uummataa yaada keessanii loltuunsaa akkuma leenca daggalaa diina kuffisee geeraraa galee. Kaayyoo baana beennaa seeraaf sirna qabnaa duubatti hin deebinu kana beekaa kana beena. Kaayyoo baana beennaa seeraaf sirna qabnaa duubatti hin deebinu kana beekaa kana beena.